Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akka har'aa viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Sagantaa koo kan har'aa irratti shamarree takka fagoomatti osoo walqunnamtii saalaa ishee wajji hin godhin saayizii qaama saalaa ishee akkamitti beekuu dandeenya kan jedhuu fi gar fageenya qaama saalaa ishee akkanumatti fagoomarraa ilaaluudhaan walqunnamtii saalaa ishee wajjin osoo hin godhin akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu ta'a. Faayidaan barnoota kanaa namoonni hedduun walqunnamtii saalaa yookaan jaalala erga eegalanii booda walitti mi'aayuu dhabuutu jira. Yookaan walqunnamtii saalaa irratti walitti toluu dhabuutu jira. Namoota hedduu birattis rakkoon guddaan jaalleewwan lameen jidduutti uumamu walqunnamtii saalaa irraa kan dhufuudha. Kanaaf walqunnamtii saalaa dura jaalleetee fagoomatti boca qaama ishee ilaaluudhaan qaamni saalaa ishee hagamii kan jedhu ilaaluu fi saayizii qaama saalaa kee wajjin wal madaalsisuudhaan jaalala eegaluun filatamaa fi saayinsawaadha. Kanaaf hamma dhumaatti yoo na wajji turtan barnoota guddaa irraa argattu. Akkasuma immoo shamarran qaamni saalaa keessan bal'aa fi gar fageenya guddaa qabuuf shaakallii ispoortii isin godhuu qabdanitu jira. Salphamatti qaama saalaa keessan dhiphisuu fi akkasuma qaama saalaa mi'aawaa qabaatuu ni dandeessu. Kana viidiyoo dhumarratti kan isiniif himu ta'a. Hamma dhumaatti na wajji turuudhaan chaanal kiyyaaf haarawaa yoo taatan subscribe like gochuun hamma dhumaatti na wajjin tura. Egaa akka dhiphinni qaama saalaa shamarranii faayidaa maal qaba yookaan immoo bal'atus dhiphatus faayidaa maal qabaa jettanii yookaan gaafattan ta'e dhiironni yeroo walqunnamtii saalaa godhanitti qaama saalaa shamarree san mi'eeffatu yookaan dhamdhamatuu barbaadu. Qaamni saalaa ishee yeroo dhiphoo ta'utti qaama saalaa isaa san sirritti rigaa akkasuma immoo ho'a qaama saalaa ishee irraa argatu sun gammachuu isaaf kenna. Akkasuma immoo qaamni saalaa ishee bal'aa fi boca qaama saalaa isaa wajjin kan wal gitu yoo hin ta'in dhiirri tokko walqunnamtii saalaa irratti gammachuu argachuu hin danda'u. Kanaaf osoo walqunnamtii saalaa hin eegalin fagoomatti boca qaama shamarranii ilaaluu qofaan qaama saalaa ishee san akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu ta'a. Egaa akka inni dura uumamaan kan dhufuudha. Shamarree teessoon isaanii gara dalgaatti babal'atu yookaan gara cinaatti bal'ina qabu yeroo hedduu qaamni saalaa isaanii akkasuma bal'aadha yookaan qaamni saalaa isaanii bal'ina qaba. Kuni maaliif lafeen miila lamaan isaanii jidduutti argamu waan adda bal'atuuf akkasuma qaama saalaa isaanii illee akkasuma bal'ina qabaatuu danda'a. Garuu shamarreen teessoon isaanii gara dalgaatti osoo hin ta'in gara duubaa gadi bahu yeroo hedduu qaamni saalaa isaanii dhiphina qaba akkasuma immoo bal'aa miti. Kanaaf shamarran qaamni saalaa keessanii bal'aa yookaan teessoon keessan bal'ina qabu dhiira yookaan jaallee yeroo filattanitti qaamni saalaa isaa saayiziin qaama jaallee saayiziin qaama saalaa isaa guddaa tahe yookaan bal'ina qaama saalaa keessan wajjin deemuu danda'u wajjin jaalala eegaluun walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e godhuu fi jaalala mi'aawaa ta'e dabarsuuf kan isin gargaarudha. Dhiirota qaamni saalaa isaanii xixiqqoo ta'eef yookaan guddina hin qabneef garuu shamarree teessoon isaanii gara dalgaatti guguddatu yookaan bal'ina qabu wajjin walqunnamtii saalaa eegaluun faayidaa kan hin qabnee fi boodarrattis wal dhabuu fi walitti mi'aayuu dhabuu dandeessu. Kanaaf dhiironni saayiziin qaama saalaa keessanii guddaa tahe shamarran teessoon isaanii gara dalgaatti guguddatu wajjin jaalala yeroo eegaltanitti yookaan walqunnamtii saalaa yeroo eegaltanitti walitti mi'aawuu fi yeroo dheeraa wajji dabarsuu ni dandeessanii.
dhiirota qaamni saalaa keessan gaggabaaboo ta'ee fi akkasuma immoo dheerina yookaan furdina hin qabneef shamarree teessoon isaanii gara dalgaatti guddatu osoo hin ta'in gara duubaatti kan as bahu shamarree akkasii yookaan filattan ta'e yeroo bareedaa dabarsuu ni dandeessu. Kanaaf inni duraa kanaadha. Inni lammaffaan shamarree qal'oodha. Shamarreen qal'oon qaamni saalaa isaanii yeroo baay'ee bal'ina qabaata. Sababbiin isaas qaama saalaa ishee irratti yookaan naannawa qaama saalaa ishee san foon waan hin argamneef qaamni saalaa ishee sun bal'ina qabaatuu ni danda'a. Kanaan ala garuu ishiin yeroo filattanitti shamarree qaamni ishee furdina qabu akkuma san qaama saalaa ishee birattis foon waan jiruuf qaamni saalaa ishee sun akka dhiphatuu fi qaama saalaa kee akka cinqu yookaan qaama saalaa kee akka qabu godhuu danda'a. Kanaan ala garuu shamarreen foon hin qabne yookaan shamarreen qaqal'oon qaamni saalaa isaanii adda deemuu fi akkasuma immoo bal'ina qabaatuu danda'a. Kanaaf shamarroon qaqal'oo ta'a wajjin dhiirri deemuu danda'u dhiira qaama saalaa guddaa yookaan furdina qabu wajjin yeroo mi'aawaa dabarsuu ni dandeessu. Garuu kanaan ala dhiirri qaamni saalaa isaa normaal ta'ee fi akkasuma immoo qaama saalaa dhiphoo barbaadu shamarree foon qabdu yookaan shamarree fufurdoo filatuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif shamarreen qaamni ishee foon qabu yookaan furdina qabu akkuma teessoo ishee san akkuma qaama ishee san qaama saalaa ishee birattis foon waan argamuuf qaama saalaa ishee san dhiphisuu fi rakkisuu danda'a yeroo ati. Kanaaf yeroo walqunnamtii saalaa gootuttis qaamni saalaa ishee sun si qabuu fi ho'aati barbaaddu yookaan tuttuqqii yookaan warriguu ati barbaaddu san sii kennuu ni danda'a. Kanaaf jaalala eegaluu keessan dura fagoomatti ilaaluudhaan kana beekuu ni dandeessu. Inni sadaffaan shamarree dheertuudha. Shamarreen dheerina qabdu yeroo baay'ee qaamni saalaa ishee gadi fageenya guddaa qabaatuu danda'a. Sababbiin isaa diistaansiin qaama saalaa ishee hanga gadaameessa isheetti jiru adda guddatuu fi dheerina qabaatuu waan danda'uuf qaamni saalaa dhiiraa gabaabaa yeroo ta'utti bakka san argatuu fi riguu hin danda'u yookaan walitti mi'aawuu hin danda'ani. Kanaaf shamarree gabaabduu filatuun baay'ee barbaachisaadha. Qaamni saalaa shamarree gabaabduu hedduu kan mi'aawuu fi qaamni ishee lafeen ishee waan walitti sissiquuf akkasuma lafeen qaama saalaa ishee illee dhiphina qabaata. Kanaaf yeroo walqunnamtii saalaa gootanittis baay'ee kan isin hin rakkisnee fi daftanii fixatuu dandeessu. Kanaan ala garuu shamarreen dheerina qabdu keessattuu meetira 1.80 ol taate shamarreen dheerina guddaa qabdu dhiira qaamni saalaa isaa dheeraa tahe dheerina qabu deemee bakka isheen barbaaddu san tuquu danda'u wajjin walqunnamtii saalaa godhuu ni dandeessu. Kanaan ala garuu dhiira qaamni saalaa isaa guddina hin qabne yookaan dheerina hin qabne wajjin walqunnamtii saalaa kan eegaltan yoo ta'e gammachuu isin barbaaddan isiniif kennuu hin danda'u. Dhiirri sunis isinitti gammaduu hin danda'u. Walitti mi'aawuu fi yeroo dheeraa dabarsuu hin dandeessanii. Kanaaf qabxiiwwan sadan ani isiniif hime kana ilaaluudhaan shamarree filachuu ni dandeessu. Dhiironni qaamni saalaa keessan normaal jedhamu yookaan immoo qaamni saalaa keessan baay'ee guddaa hin taane shamarreen isin filatuu qabdan inni duraa shamarree dheerina hin qabne, shamarree gabaabduu, akkasuma shamarree furdina qabdu, akkasuma immoo shamarree teessoon ishee bal'ina hin qabne filachuu qabdu. Akkuma beekamu dhiironni hunduu jechuu ni dandeenya. Shamarree dheertuu akkasuma immoo shamarree qaqal'oo akkasuma shamarree teessoon isaanii bal'ina qabu ni jaalattu. Kuni beekamaadha. Garuu qaamni saalaa keessan saayiziin qaama saalaa keessanii xiqqoo yeroo ta'utti hanga isheen barbaaddu san ishee gammachiisuu hin dandeessu. Akkasuma immoo isheenis gammachuu ati barbaaddu siif kennuu waan hin dandeenyeef kana ilaaluudhaan qabxiiwwan kana
ilaaluudhaan shamarree filachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waan kana jijjiiruuf wanti isin godhuu qabdan shaakallii ispoortiiti. Shaakallii ispoortii isin godhuu qabdan keessaa inni dura harka keessan gara duraa godhuudhaan miila keessan eega adda bantanii booda taa'uu fi ka'uudha. Taa'uudhaan ol ka'uu ni dandeessu. Yeroo kanatti qaamni saalaa keessan akka dhiphatu godhuu ni dandeessu. Kana malee dugdaan ciisuudhaan miila keessan erga walitti qabdanii booda miila keessan akkuma diriirsitanitti ol kaasuu fi gad deebisuudhaan maashaaleen qaama saalaa keessanii akka jajjabaatanii fi qaama saalaa dhiiraa san akka sirritti qaban godhuu ni dandeessu. Yeroo ispoortii kana dalaydanitti maashaaleen qaama saalaa keessanii jajjabinaa fi guddina waan argataniif qaama saalaa dhiiraa san sirritti qabuu fi hamma inni barbaade san isa gammachiisuu ni danda'u. Inni sadaffaan jilbaa fi harkaan erga lafa qabattanii booda miila keessan gara duubaatti diriirsuu fi deebisuun miila mirgaa diriirsuu fi deebisuu san booda miila bitaa immoo diriirsuu fi deebisuu ni dandeessu. Yeroo kanatti salphamatti maashaan qaama saalaa keessanii akka jajjabaatuu fi akka walitti dhufu akka walitti sun turamu godhuu ni dandeessu. Yeroo kanatti immoo qaamni saalaa keessan hamma isin barbaadan gadi fageenyi isaas dhiphatuu fi bal'inni inni qabus akka walitti dhufu godhuu ni dandeessu. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa koo kan har'aa irratti xumureen jira. Gaafii kamuu yoo kan qabaattan ta'e komantiira naaf kaayuu ni dandeessu. Channel kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe like gochuun hamma dhumaatti waan hojii turtaniif fayyaa argadhaa fayyaan dhabina.